Kok mungkin malu liga dengan jiran. mari. Ijoollee kottaa kanuma turtanii reemeerree miltoo fi milkii Achitti kan. hoodattafanii ee'uudha ee'u dhaqee naa waamee dhufa fidoo. Kakak suamat. Sinin gorsa nama guddaadha ta'u abbaa keessan hangafa keessan kabajuu bara jiraanne keessatti waan baay'ee arginee waan baay'ee hubannee as geenye isin immoo ganaa ijoolleedha waan guddaa dura keessan jira hiriyoota taatanii gurguddattanii waliin deemtanii namni walitti isin jaallachuu dhiisuu danda'a dhugaa isheenirraa dhugaa dhaabata wanta namni jedhe kan fudhachuurra eenyuutu dhugaa dubbate eenyuutu sobaadha jettanii gara dhugaatti dhugaan hin turti malee galgala hin galti waan ta'eef namni dhugaadhaan deemu karaan bulu waan ta'eef dhiyootti deemu karaan bulu waan ta'eef dhugaadhaan hiriyyummaan keessan kunis mana barumsaa keessatti jabaatee yeroo gurguddattan waliin jaalalaan akka kanatti abbaa keessaniif abbummamu biyya keessaniif jaalala qabaachuu olii keessaniif jaalala qabaachuu qabda jechuudha. Geessinaa eebbisu. Achiin kurookiin kuraatiin immoo kuwaasii jedhaman. Tole har'a barattoota baay'ee afaan Oromoo baranna. Qubeen afaan Oromoo meeqatu jira? Isaanis immoo maal fa'aadha isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Isaanis kun qorra asirratti barreeffamanii jiranidha. Mee namni nu deebisu.
Nyaapa akkuma kanaa dhageessan ta'e waan tokko barumsa barsiisaa haadha natti moona isheen qabatu eessa isaa qabna. Amma sini jechuudha. Waan inni gadi baranne waan beektanii. Baabee Waan sana beekuu danda'u isin akkuma addunyaatti nama baratee milkaa himee nama tokko hin qabnu. barachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo milkaa baratee. Chelsea jechuudha. Arsenaalisa deekaa dhumaa irratti tokko galche. Oyyoo ati mee afaan haaraa wayii natti fakkaataati. Inaasana kee. Maal irraa natti waan duudaa dhugaa fi gaadhaa waliin guyyaa guutuu waan duudaadha hin gaafate. Lakki waa'ee Abbootii yoo waan isinii waan biyya jirtu taatee maal waan bakka diimaa dhaan jedhe bakka ta'e tan beeku yaadattaadha. Ada ta'e sirrii yaadattaadha. Jaalala maal? Mootummaan iyyuu kanarraa isin hedduu qaba. Mana tamaa keessatti biqiree deemsisu. Danda'ama. Danda'ama hojjetee galu. Barachuu dandeenya waa isaa. Barachaa jirtu iyyuu eegaladha. Hojii jaalala maal barannee qabee? Jaalalli maal dhummasi? Jaalala beektaa? Jaalalli waan hiikamuu dandeenyedha. Waan hin maal hojjetu? Jaalala beektaa? Haala ni jaalala. Beektu jaalala gidduu waan isaan barumsi naan galu abduun ishiin mafi haadha. Kutubbaan nuti na jennee gaariidha. Barnoomti kun hin barbaachisu. Waan hunduu waan raagatu na biran baatu waan isaa wallaan waan barbaadu. Jangan lupa mana barang dia bersama. Agar tadi waktu mana itu mana? Tadi berjalan lewat. Ada ni demo. Nama ada. Abu famous. Mari Ini mana ada? Abu famous di mana? Kaleessa akkuma beekamu afaan Oromoo keessaa wantoota barbaachisaa ta'an barreeffama keessattis wantoota nu barbaachisanii barachaa turre. Kanaaf amma sanarra deebi'ee si yaadachiisu utuu nagin dura tokko tokkoon isin gaafadha. Maal barachaa turre kaleessa? Waa'ee bizineesii? Yoo si barsiisan akkasii? Ekonomii? Afaan Oromoon barsiisa moo waa'ee ekonomiin barsiisa? Maaltu beekamati waa'ee ekonomii? Lakkoofsa tokko fuutees butuu moo hin beektu? Ishii ati na deebis fuudhime gurra kee keessaa eerfoonicha. Baatan. Waa'ee maalii baran? Yoomi. Kaleessa waa'ee maal baran? Kaleen baran deebiidhoo. Fuudhi haja keerra. Ijasi jaame? Maatan. Waa'ee maalii baran kaleessa? Yeroo kam? Wayitii kootti waa'ee maalii baran? Baran ni anu. Eeyoltu? Kuasi. Saaka? Lau. Naqsheen tokko? Baay'ee jaalala. Qo'ee meetu? Ati maaliif hiriyoota kee warra dhiiraa biran teessu? Jaalala yaa komiti. Hiriyaa koo? Waa'ee afaan Oromoo si barsiisaadha. Waa'ee hiriyaa? Baay'ee Ishii maal baranne waa'ee kaleessaa? Ishii hiriyaa keeti kan? baay'ee jaalala. Waa'ee jaalala? Afaan Oromoo keessa boqonnaa meeqa keessa waa'ee jaalala? Ishee too? Waa'ee isaa? Waa'ee isaa? Waa'ee isaa? Mee waa'ee isaa? Ituun ibsite moo ni ibsita? Ni ibsita waa'ee isaa?
Kalisa gosoota gaalee afaan Oromoo baranne isaanis bakka afuritti qoodamu. Inni tokkoffaan gaalee makaati, inni lammaffaan gaalee maqibsaati, inni sadaffaan immoo gaalee dudduubee yookaan firoomseedha. Inni arfaffaan immoo gaalee gochumaa yookaas gaalee xumuraa kan afaan baranne gosoota gaalee arfan jennee isaaniin baranne afaan Oromoo keessatti. Harka rukutaafi. Tu waa'ee kuwaasii fite immoo tu Cheelsii geessite immoo harka rukutu. Sammuu beeku. Tu waa'ee jaalalaa fayyite immoo beeku. Harka kan deebisuufi. Eeshi gaama dhageessaniittu ijoollee waa'ee maalii baran? Waa'ee gaangee. Waa'ee gaangee? Mi'aasa himee ishee hima. Mee gaangee ishee kan beektammati? Gaangee Shawwaa, gaangee Amboo, gaangee Wallaggaa, gaangee Gujii. Aku dah selama ini pada barang naik. Ada gifatan aja. Isinnya malu sakit itu sini benek kat barang nungkam noi. Apa angke solte kau tadi kelas kelas desa ni. Maaf tu sani mana perlu. Wah kasih kan di isa baru sabar dan sini. అది భరతే మాసి గొరే Isinnya yo mau. Mal bega asra babar sih cuma babar sih sa. Mana bersih? Cuma malik tayo, mana tayo ris tadi sih. Guna sih video bega wajib cidi. Kata mati guna sih video rai Mana bukan itu itu mah. Aku benta. Aku kau fakir, Eno fakir. morbini. Fakir Barba aja. Ah, boleh. Lah, isi lagi pacur lagi ya kan ada yang dan తగ్గగో ఊపాద మారి ఊపాద మారి Adi. Elaru berbojo, jalan terus deh. Jadi harus bega jalan.
Miltoko. Oh, mikiro. Ada gargalamu abjuute abjoodu seetai. Maali alaani mo. Amaalin beeka dole lisaa wayitti abaaboo jaalalaa wayi fidee dhufee sii kennee gaafan sii kennee anumaa jilbeenfatee ol ka'u ishee bareeddoo oboo irra ishee kaasee qeessana irra kaa'e. Waa masila sammutti yaadaartu dhaanis. Maaliin sammuu kootti yaadaan si jina roondaa gammachuu gargarboo keenya wayii yaadaartu turte. Sammuun koo yeroo hundumaa waan yaadu yoo jiraate si ijji waa'ee jaalalaa qofaadha. Miltoko akkasitti naa jedha. Waa akkasii hin jaallatu man jedhamu iyyuu Akkasii amma dhumaattan si Permanente sore sana nanti kebelah. Dibilang share kawat, aku kawat malah. Kita nak kawat kau itu. Dibilang sore sana mau kan mampu malu sih ni. Karena di sana pergi jago tu. Hello bagu maca. Unkur akkam jirta? Waa carraa ergeen sin barbaadee ture isin akkami buna keessan isatti fiyaartu. Asuma Itoophiyaa keessatti gurgurama inni maaltu jira? Kaampaanii biyya laawweetu jira beektu silaa achittan isiniif feesuu barbaade isaan immoo gatii ol kaadhaan fudhatu kallattii maan fudhatu dhufanii. Maal abbee isheen asii sila gatiin qabdu kanarratti dhibooftaan waan rakkoo maalii qabu yoo na gargaarte? Tole sama bakka amma birrii kuma dhibba lama erga waa sumaan inni gatii daldalaa jara jin faddaalaadhaaf akka hojicha hojjetee isiniif feesa. Kun rakkoon qabu lakkoofsa herrega baankii keetiin argi rakkoon qabu bukkee dhaabanna. Na gargaare. Okay. Kuma tokko. Sore saguwa malu age sore saguwa shinu latte ekamati energa ergede engash ani godan ziam ijake nuna nargi dugam yalera gumi bilamas ayun kura nungkurti ana itti Hello. Akkam jirtu nagaadha miti? Jara isaa galatu maal baddanii qilleensa jiru sun natti himne kana jenne. Yeroo darbe akkuma isinitti kaase qorichoota sana karaa keessaa karaa isinitti agarsiise sana karaa sadaffaa sanarra baatu saajinatti immoo hoggaa deemtanii eeggannoo gochuu qabdu maaliif yakka hojjetamaa jiru kun yakka guddaa waan ta'eef qorichooti kun qorichoota seeraan alaa waan ta'aniif qorichoota ispaardeetii ta'anidha. Ani immoo ofii koodhaaf jedheeti wanta itti beekuu qabdu kanaafiyyuu eeggannoo cimaa gochuu qabdu. Tole isiniifan bilbila wanta gootan of eeggannoodhaan gochuu qabdu. Tole jabaadha. Gerdani, Magarani, Gerdai, Jara, Jera, Hara, Man, Jita di lubu man, bande la barradi. Mal Banna. Ayah siapa bande sejirtai? Ni wahno, kecil bede sejirtai. Juga luka. Akam mal carta. Aku tidak jujur tadi ramai. Yes sa gabbata. Ati dulu mah ni mal carta dia magaru. Aja tuh deh, malah kayaknya Mal Banna. Malah jatuh. Jatuh tuh jiba aja jeraka. Si kalian nanti. Inar kamai. Sakuri di bayo wana udah fukaro. Wanda sana si imun nandang. Jadi nanti. Budar tuh naga kete ya dia. Amma nanti rakon gabo. Andal dala teh. Uga? Uga business mani kan deh lagi ni. Iso dulu jero kelas tiga asal tu. Itu mana? Harap. Baru gala wantu sih. Harap aja lah. Wantu tuh nojol do. Semua enggak apa tuh. Semua enggak apa tuh. Semua gitu sih ada di rejo semua dah kan. Nah, nojol ngap semua enggak apa tuh.
Wantoota seeraan alaan hojjedha laama. Rinjira kama gaashan qabda jechuudha soronteet. Maal jira gaasaa galatu hin jiraatan wadhu qaama. Namaa sitti namaa Bineelda sadan tokko gashiira. Kana jechuudha ciree nyaatin anja. Maal oduu baakii birrinaa kenni gaadha cireenya nyaadha. Ammaaf kiisii keessa waa qabadeen jiru amma dhimma wayitti na rifachaa deebi'ee yoo nintana siibite akkam. Maal hojjette maa jechaa hojichi maal hojjette mati. Ni akkami dhiyeessita maa eetti dhiyeessita. Maaf irra deebiin na qoratte garuu. Maal jechuun hojichi yoo gaarii ta'e keessa lixee hojjedha deebii. Qorichoota seeraan alaa gara keessaatti gashuu. Qorichichi maal fayyade? Egaa jiramni dee qorichoonni seeraan alaa nagadamu qorichoota dhiibbaa geessisanii qorichoota ispaardeetis ta'uu danda'u. Wantoota akkas akkasirratti xiyyeeffadhee jechaadha. Kotorbaandii faana garuudha hojiin qonni guddaan. Namni ari'adhaa dhiisa si jiran jechuun. Mee waan irratti kireetti nyaata birinaa kenna soronte. Rakkoon qabu danda'ee biasiin jedheera amma maaliif hojii wayii qabaddeera deemee namsa xumuree deebi'a. Maal birrii baay'eedhaa ree ammoo naa kenna rakkoon qabu. Jechuun birrii kiisitti qabadeen jiru laachumaanii iteemii wayii goreen fuudhee achii jiru deemu. Laadhuunaan jechuudha amma laadhachuu keetii argina. Maali rakkoon qabu obboleessa maal irratti nan deebi'a amma maali. Amma laatture. Amma si laachuu nan deebi'a. Akkasii. Agi. Maal nan dhufa sotti ni eegaa. Ina garra mola rikoordii godheera yookiin amma birricha naa kenna. Abe. Deebite. Gurteerti. Akkasii. Maa waa yaada digiddoota abe. Yeroo nammaa isaa ture bilbila waan kan qaqqabaatu kanatti fakkaata. Maaliif ree waan ta'e? Wantoota dubbadhee kana waan bilbilatti fuudhanii fakkaateeti. Ittiin minee nam. Itti meera. Gongaarummaa qabaani. Garummaa namaa inni. Gaafa inni tokko diduu inni tokko hojiin qabu siin jedhee mana hojii qaba. Hojiin gosa maali? Maali? Simaa inni dabarsee si kennaa ana dhaageen si buusaa yookiin birrii laata. Amma buleso raaquu nagaraa yoo deemne akkamii wanta kana yoo dhiiste. Afaan Oromoo immoo haasa'e. Biyya na keessatti afaan Oromoo malee haasa'e. Haa kun nagara. Yoo afaan Oromoo isaa meetu tokko laayiti. Karaa bulu laanguweejii baay'ee fayyadama laafii galee namni. Anas bichiiroo ni. Laanguweejiin kee karaa taafuuti. Amma ndeetu narraati. Deemuu koo jaalai. Mee wanta kana yoo bulummaatti deebiste akkam. Arro bulaataa naa reegana nama ciree ola feeruu hin dandeenye dha inni. Jiree keessi affeeruu naa danda'a ishee tole rakkoo iyyuu hin qabu. Barbaadan wanti ma ciree hin qabu. Nyaaddeera. Nyaateetta. Nyaaddeera. Aki. Isheetti mee maal barbaaddeeti garuu kana hojjechuun waan barbaadde qofa himata. Simaan si qabsiisuu fedheeti. Simaan si qabsiisuu yoo naanna qabsiiste ani mijjaa seeraa sodaaddeeti maaliif yakko jechuutti beekamaadha waan ta'eef. Aki gara. Mijjaa sirratti fudhachuu hin danda'ama garuu karaa bulummaa anaafati. Nama ergeera laammoo telegiraamii nama ergeera. Ilaa telegiraamii nama ergeera. Yoo naannaa ajjeestee jedhanatti. Oma innis itti dabalamee rakkina biraa. Isa baay'ee argite rakkinni keenya dhufeera. Ija kootti mul'ateera. Kana booddee garuu wanti kana keessa sheerii taanaan sitti bada akkaawunti kee madda. Wanti kana keessa dabarsitee sheerii godhee telegiraamii kee maaloo keetti kaa'e. Amma isaa dhisitti dhaggeeffadhu akkaawunti koo. Lubbuu keetti hin tanaate. Dhaggeeffadhu. Kuma tokko. Haa ta'u siin erga garuu wanti kuni koppiraayitii taanaan. Birrii meeqa argii guufetteti? Lubbuu keetti dhaammata. Meeqa guufette? Isaan ma fedha ta'u siin erga garuu. Meeqa na argita garuu? Kuma diddaman si erga bakka si gaafa garuu. Kuma 200 saantima tokko irratti nan dhimma keeti. Kuma diddaman si erga si gaafa. Kuma 100 tokko. Akka yoo akka itti finneen beektoti lubbuudhaan. Dhaggeeffadhu. Kilaashii wajjin mataa ol cabsaa. Kilaashii mataa kee cabso. Cabsee malaa iddoo birqisi yaabasu jedhama. Cabsaa. Ila kuma 100 tokkoo fi Acholmoo natti naasayin ati naatti naattaa ta'uu kuma 100 tokkoo kuma 99,999 09 ja'a mataan qabu. Maal karaa nama. Kuma 200 gadi hin barbaadu. Yoo kana alaa. Maal rakkattu rakkachaa hafta. Wadi waan barbaadu. Dabarseera. Ishaa ta'u si dabarseera. Garuu koppiraayitii taanaan lubbuu keetti. Eenyu beenu sanaa ta'una. Oye man balleessa. Numa gashite moraan kuma 200. Bahanni har'a hojjetamaa mara sooressa sila harkaasii kuma 200 dha'ee. Hello Saka. Dafiiti kottumee waan ta'e tokkon si absiisuu barbaade daf ariifadhuuti. Uwwii kwaasi booddee ilaalta maalii baacha dafi kottu. Achuma daf. Okay. Sineega. Maali yaa lubbuu si gaya buu fedha yeroo amma kana dabaltee nama. Wayi lubbuun isa lubbuun natti deebuu fedha. Maanni immoo. Maal tiraa? Amma waan ajaa'ibaan hojjechaa jira. Maanni. Har'umaa jechuudha. Namatti hin tuyi.
Namicha isaa era maqaan isaa mee sooressa illee durillee jinta waa ture yaadatu sooressa wayi kaampaanii baay'ee qaba danaan Gumacha manni gumacha bakka maalin godhe kottu eessatti fedha buna keenya jedheen buna fiyaara moodha waajjee asuma Itoophiyaatti tan fiyaare kottu maalin jedheen ilaa dhaqeenii Ameerikaattiin sii beeksisaa birrii miliyoona 10 gurgurtaan jedheen sana booda kee ishee naamanii 200 kenniin jedhe hin kennu Yeroo suma sii yeroo sonaa kennee fudheen bee sobeen akka ergaa fayyaa isaa moo isa tokko bira nan nagahee isaa kotorbaanii nagadhu Sajjinis baraneera yoo yaadatate amaariin jaallatu nu maaruma ishee isa mootu isheen kotta deewaa gaafadhe naani dhufe waan hojjechaa jiru kotorbaandii fayyama ishee kanatti innaa rikoordii godhee asaan naasee rikoordii godhe qeensi qabsiisa yookiin birrii daagedhii jedhe isa harkaas 200 fuudhe guyyaatti 200 hojjedhe jechuudha lachuu hirka lamaan isaan hirkaa sobdeem sobeema ammati birrii baasaa waan ta'e gambiriin argachaa oolu ati itti DSTV ilaaluutti birrii baasa ani immoo na ilaalamii inni waan birrii argadhe na ilaaluu birriin argadhe Nun garuu laallee birrii baa. isin garuu ilaaltanii birrii baastu isin warra na ilaalanii birrii baasan ijin tokko jechuudha kanaafiyyuu amma waan biraa tokkos jalqabeen jira isaaniin immoo erganiin baase isaaniin immoo iltoo milkii beettay warra jaallatan duraanii isaaniin immoo maaliin godhee miltooni utuu isheen gurbaa tokko hin dhaabattee haasoftu suuraa kaase milkiis akka kana utuu inni intala tokko hin dhaabattee haasoftu suuraa kaasee kan milki walitti na agarsiise dhaqee olii isaanitti na agarsiise waltumanii gargar ba'aniiru dhaadham Lachuu tol gadhiise. wal dhiisanii gargar ba'aniiru bakka amma dubbii cimaa godhanii iyyuu godhanii warra baay'ee jaallatan sanaan amma beektaa egaa nama akka jaallatu dubbii baay'ee cimaa godhanii gargar ba'aniiranii amma isaan irraati birrii argadhan seen arganne isaan irraati amma waan biraa yaalaa irraa wanta na adiin hojjetta taanaani of dukaan si deemsisa hin hojjetta waasii waan jedhamu inni istaa sammuka keessaa baase Kowaasii illee akkamittiin dhiisuu danda'a garuu. waa'ee xexxinneessuu danda'a Kowaasii dhaqa. Kowaasii jechuun. saaka Beektu kowaasiin bakka. eeggashee eenyutu mo'e Arsenaaliin mo'e qaban. eeggashee gaa Beektu. sabaqaa keetii itti naan jedhe gaa Waal beekamaa. saaka gashee Waa jechuudha. gasii agashuun boollan tuutaatti gasii agashuun jedhaman Isa dhiisiiti. Amma Arsenaalii jechuudha. Qabxiidhuma irratti jechuudha. ishee Daqiiqaa dhumetti gibii tokko gashe. daqiiqaa madhume Isa wayii gashe yoo ta'e beekta gulu. saaka gashe Waa jechuudha. daqiiqaa madhumetti hin jedhaman daqiiqaa madhumetti biddeena afaan kitta gashan maaloo dhabaa wayi daqiiqaa dhumeef wayi daqiiqaa jiru maal ni yaalla kana Kowaasii dhaqa. Kowaasii jechuun amma dhume kubbaa ta'a ilaalme. Beektu. gooftaa dhaloota waan duudaa duukaa fi kana biraa yoo na deemsiste maal ta'a duudhaadhaan kowaasiin maal ta'a didi Maal kuwaa birrii meeqa argattee beektaan boqotte Maal godha? argattee beektaa birrii Birrii ganaa dhaqa. Itti guddanneeti. siyaa guddisu akkuma Itoophiyaatti nama kuwaas taphatee dorgomee mo'ate hin beeku nama tokko hin jiru akka Itoophiyaatti ofuma 14 na jedhu meeqa fa'i gulaalli 50 fa'aa irratti kufu takka man argatan ila 50 fa'aa irratti margaan tokko fa'aa ga'anii moo'i 50 fa'aa irratti kufu Nuun hin kun. amma yoo ispoortiin ni sotte fiigicha yaad Itoophiyaan waan ishee ittiin dura bu'uu dandeessu fiigicha miila duwweedha ila birriin qabdu birriidhaan teellaa jirti sammuudhaan teellaa jirti qabeenyaan teellaa jirti teellaadha bakka nyaataan teellaa jirti manaan teellaa jirti guddina biyyaan teellaa jirti maal duwween dura ta'e miila duwwittiin fiigdee dura bu'uu dandeessa makinaan ishee dura bu'uu danda'e kanaafuu yoo dandeesse fiigicha fiigi kanaan ala fayyaa masaa hojii tokkotti hojii maa hojjennaa Kowaasii amma jechuudha wanti waan itti beekuu qabdu. Kowaasii amma birrii miliyoona meeqatti argachaa jiru. Garuu jechuudha fiigicha Itoophiyaa kee fiidee birrii 10 fa'aa argattu. Kana fa'aa lama kan inni ol caalu. Kowaasii ta'a ilaal gaba bu'aa kowaasii. birrii kun ani argachaa taate amma Ganaadha kan amma akka gootuuti kottu amma waa dangalta taanaan guyyaatti 400 hojjechaa jiraan kottu waa dangalta taanaan ammallee Waadaan galtaa? Ammaa fi birrii argachaa hin jiru ganaa isa guddannuudha sababi ta'eef amman argannaa birrii sana. hojii baay'ee maal ani guyyaatti 400 hojjechaa jira kottu hojii baay'ee hojjennaa cabbate Nan argadda kan. walii gallai Nan argadda garuu. ni argata ilaala warra ammaa jechuudha man gargar baasuu danda'uu qabda laa Warra ammaa. namoo kamii gargar baasuu danda'uu qabda arraba qabaachuu qabda anamma miltoon milkii Gargar baasa. akka eertiraaf Itoophiyaatti gargar baase Jab-
Tunggu dia lamari. Kelasin dia bener. Ano kan dia ngomong 3 rural kan. Malinan naburi daftari bakap sih. Daftari nanti kau sering tibaran nyerong kau. Apa ada daftari? Pasuma mesam reno. Gitu tadi. Gana udah kena akan ni kahati ni. Daftari wadah udah tinggal sih dia batu ni enggak sih berarti. Apa ini mau dingki? Aja. Nanti kan tak komponen kapsi pada. Kapsi pada legal. Baka. Sama ratu legal. Kak. Baka. Nah udah jauh-jauh. Baka. Kau ini. Masih maka. Namni jedhe kam fudhachuudha eenyutu dhugaa dubbate eenyutu sobaadha jettanii gara dhugaatti dhugaan hin turti malee galgala galti waan ta'eef namni achiin kuratanii waan jedhaman. Kaya ko kiki naman bilbilang kama. Na wayyanaaf ol hubannoo dhabuun gufuu jaalalaati. Kanaafuu mee waama fedhee ta'u waan barbaades naana jettu nan bilbilaaf an jireenya koo kana caalaa jireenya koo lubbisu. Ishee malee jiraachuurra immoo ishee wajjin duunaa wayyaa mayyaadha. Ajaa'iba! Kau pergi free? Tidak. Aku beri. Dari lah, saja lah. Kami ni. Kau. Syahid. Oh ya, juga malah juga. Bah, malah banjir apa? Uji kamu nama Yonar kata Dewan dari sini. Malah betul. Hati kami atau nama si Dewa kata be si Dalit. Malah dia ini kok kastell senrani ni catur. Kau dulu yang berriwayat yang berita kemarin kemarin kami kembali nak catur Magaru beta kerasa banget kan dengan kenapa dia berbeda nanti wakala baik nanti ugan kar bagian beta ugan itu apa dia cuma cuma baik mira kaya tiga sini nggak mau tas sama rada berikan tadi baik ya kan harapan dia kamu dari kamu bernota kamu ada Bernota ama bernota ini sih apa sama aja untuk tema mana Terus sih ada sekolah ada dari ada mencapai berbagai ada sangat tingkat sesuatu gitu. Kita sampai kan karena mencari ini baru banyak kita akan nama kita lara akan mati tiga dewi biaya banyak dewi kita amma baru dewi kita bayar koran jalan malu anak itu setelah kan bayar naran jalan makan. Bicara sudah ni. Indonesia ko kana undum tumira ga pera buri anamma edon ko beta mare ni se o fe ko da beta ni durinde daftari nama fa ne barsiat ge sini kapti kapsi baca dur amma garu ne se ko ne wakan mo de wan ugam nujjetan male milkan beta ni Gak karang sama orang nari mana bukan refuna ni sirri dan mai Algo rega. Makasih. Boleh so kabe ame ke hindi jira mare tanna amma jiwayan kaba business jiwayan socho sajara busy re ni wakka jimbaye tiso desel aske satto dewayo ke dewayo no de aske satto wamba no chari
iddoon hundumaa hoteelii jiru bira tokkotti baay'ee hojii baay'ee biizinatti kan fakkaatu. Sunan gaafatu kenmaa gaarii itti fakkaata. Egaa dura akkamitti akka socho'aa ture biizinasii. Amma biizinasiin of irraa qabu manni koollee jalaa fuudhamee amma mana kan mootummaa keessa jira. Ofii koo fi manidhaan ture biizinasii jiran hundayyuu dhabee ofii koo fi lubbuudhaan irra gootu iyyuu nan galateeffadha. Yakka baay'ee waan nan adeemsisee fi miidhaa baay'ee irratti adeemsifame karaa malee socho'uu koodha kan kana na godhe. Egaa sirraa waan tokko namna gaarii mangara kee dhufee gara duraatti miira gaabbiidhaan kaleessa dhiyeenya gaafattee turte karaa qulqulluun hojjennette. Isa kanaaf gaabbiidhaan har'a akka fuula kee rukuteera. Karaa qulqulluu tokko otoo sochoonee gaariidha. Maaliif dhugaan qal'atti malee jettu waan namuuf yoo gara dhugaatti dhiibee karaa waan qulqulluu tokko hojjenneera. Anis akka kee socho'ee natti tola. Kanaan gaaffii kanatti dhiyeessuu barbaadee asitti akka natti arguutu barbaade. Toleen rakkoo qabu sitti maal ture yoo baay'een sitti dhugaa karaa dhugaa irratti sitti maal ture na deddeebiin ogaatti amma garuu amma kaampaanii baay'ee dursaa jira. Kaampaanii gosa keessatti amanamtee hojjettu taanaanii hoogganaa taatu jechuun hin dandeessu. Hoogganaas godhee sirriitti hin danda'a. Kaampaaniin koo as kaampaasii koomis asitti baay'ee iddoo afurii qabasi. Keessatti amanamummaan hojjetu taanaan hoogganaa ta'ee sirra muruu danda'a. Amanamummaa qabaachuu qaba. Minta, akan lihat, jirta, ya, uji Rabbi, memberikan guyai ke, bertemu, ugar kucuk garu, si mana jeratu ya di antara garu, jeratu nanti. Komunas, nanti lebar ini dari garu, bapak manusia ke. Minta ko, yeroo kophaa keessatti jireenya akkam ture? Jireenya maaliif seetaa? Kophaa jiraachuu waan danda'aniidha. Maaliif ni fayyadee? Buna alaatti nyaata. Kan biraan ajajattu? Kan biraan ajajattu? Maaliif fayyadee nyaata? Yeroon jaalalaa sun yeroon qofummaa sun maal akka isaan fakkaatan gaafa keekan yaadu gaannamiif jannata natti fakkaata. Dhugaa itti sodaatu guyyaa nama tajaajiluu akka turee fi guyyaa nama gadda baala turee baay'ee wanta fagaata. Kun immoo erga gaafa nama sirraa adeemee fi guyyaa gaafa korora lafaachaa riba mana mula yoon jennee bakka waan jechaa jiru mana laafadha bakka itun tokko jedhuun sagaratti darbatu yaada mana ilaala.
Akam sih. Kawan. Akam ni. Kawan. Maaf, jauh dikit. Sebentar. Akam jauh dari. Cari. Yan mau kita kafe nanti dulu deh. Pokoknya farap dari dewi juga tuh deh. Jadi mulai saya ini. Enggak ada deh. Mari saya sini mau bahas deh. Ayo. Bentar. Oke. Mana? Kami di sini. Akam. Kita. Akam sih. Mana sih? Bisa. Mana kita ada yang sama tadi Anu, saya nak bagi seorang oke sedikit. Wah, sekarang kita tanya di mana bisa sejauh dan seraya dengan benar. Isu mana sama oke tiada, isu mama kan itu. Isu mana ada, di sini kita lagi. Isu masih ya, semuanya. Nanti masih pakai ya kesini nanti aja. Dulu mah kan berarti kita tadi kalau tempat tadi, ane semua kayak sekolah nggak ada baru, nggak sih akas sekolah tuh nah itu tuh. Amma baru, bayi apa tuh? Ini semua udah mau kafe. Ijoollee kilaasii kana duri miti. Qoyila kennaa dhuma. Sini masuk di sini sabi. Guma sedih garau kana mana? Barang kita. Anu ba? Jumpa gantian. Puasa dulu. Jangan dulu. Woi, jadi kelas tiga Di sini sih. Sajin silawai sinam pribadi satu pre, kemana berasa macam apa di sini? Pasti saya sini tadi nama ini.
ada di kuala itu. Sakotan dia. Untuk mengisah itu apa yang dikenal. Untuk mengisah performa sebagai gitu era. Yang kabarnya kanan lain dengan di Rosana Rosana akka sangat gerbani di anak alam di situ halim di situ komo wantan dengan di mitofi wadani mana bagi setiap sih itu salah kesalahannya saya Surawi kasih isa semua macam plastiknya kita sudah Utu sheni besar, seseorang kasih kan nanti mito tagasisi kami itu kamu tagasisi isawat labani itu. Hala kanani isan bayo labani itu rani isini nasumani di kamera ada semenjak cumbar pada baik kasih mantan kesana kasih mantan dan yo mal bekerja pada mantan tempe anak itu sahaja bisa karena kosong kemana kita tidak belatan Macam asma warna di kampus tiga satu, atau leya itu sudah bisa. Euro toko, gara-gara atas sih jadi berikuan ibadah kita tidak ada sekap beda cuma dari itu atas asma saya kan tiga itu pada atas yoga lagi masih jadi itu pernah beli. Asma di situ, yo juga di hotel Euro kemana ada hotel Euro mitas lagi sih. Yo ya nanti sih, asal dia di dia nanti dia tak pernah rekor di gede, nani mana nani, ada lagi nani dari mana nanti di mana pada kafe, itu sih tadi senari gini sih, akan ada sebenarnya, wadah semua warna nih, di pemagai itu, saat kaki sana, bisa juga dia kan itu. Akhirnya di mana tamari tidak terasa aku di jalan dikasih tunda nanti akhirnya ini isa sebagai solusi isa sih artisan harus disediakan bersama daftar di senafi isa karena sekali dapat kese akhirnya kan garahan latuan ke pas ini sini sangat masih jauh cuma pada dua aja sama bagaimana betul Soalnya lugar itu nanti Buyara akan nanti selalu buat bayi nama kemenangan ini kemudian pun akan aku sebab ni sah sih Rio tu tujuh barat Rio tu ni tujuh raja tu baru dah kadang lagi sih kan barat akka cara itu ni orang mungkinnya bayi wana tu le bayi wana kan masih jera वो गोता डेरा वो रखे थे लेकिन orang ini dia aja gitu karena aku macam tu dari sini juga ada ini apa sih Anamma yeroo barachaa tures na beektu waan ta'eef ol beeknu waan ta'eef erga baradhee yuunivarsiitii eebbifameen waggaa sadii akkuma eebbifameen dhaabbata biyyaa tokko keessatti miindeffamee hojjechaa jira. Kanaafiyyuu natti tolee gammadaadha isin jechuu barbaadeen. Kanaaf isinittis akka inni tolaa ta'ee shakkiin qabu. Kanaafiyyuu mee turtiin kee akkam ture? Turtiin koo egaa amma dhadhaatti dabarsee amma garuu hojii dhuunfaa kootii qabaa isaa duukaa kaampaanii isaa jala hojjechaa. Oh, atis kaampaanii banatti moo? Waaw, baay'ee waan namatti toludha. Ati akkamii miti? Maalirra geessa? Yeroo baay'ee biraa geejjiba baay'ee ture. Yeroo tureetii koos baay'ee jeeqamaa ture. Amma garuu walitti deemnee ergisii erga gaafa walitti deemneeti milkiijjinee erga gaafa walitti deemneeti baay'ee gammachuu waliin jiraachaa jira. Maalirra geessa? Saakaa siin jedhu maalirra geessa? Ani akka jirutti kukkufaama kudha lama fidee amma taphata deemanii jiraachaa jira. Atoo maalirra geessu? Nama yeroo speek akkuma sanan akkuma yeroo jeeqaa ture sanaan tol beemaa bifameera adde amma taaman jira akkuma hin qabu hojii amalee jiraachaa jira. Erga akkas ta'eeti ani silaa hundi qabu maqaan koo Waadaa waan ta'eefi isin lamaaniif waan isin gala innis immoo kaampaanii ani hojjechaa jiru sana keessatti bakka ta'e isiniin kennaa galtanii hojjettu maaliif jennaan hiriyoota bara dheeraa waan turtanii fi amma immoo badii keessan irraa fudhatanii daandii gaarii waan fudhatanii fi
kaleessa balleessaa miidhaa akka turtanii har'ammoo waan sanarraa baratanii dhiifama waan gaafatanii fi kaampaanii sana keessa akkasiin hojii ta'e hojjettaniif isin miindeessitu jechuu barbaade. Atoo maalirra geessan? Ani tamaree kuma xumureeni ayyama konkolaachisummaa baafatee amma konkolaachisaan jira. Namatti tola akkas taatanii. Egaa akkuma beekamu hundi keenya iyyuu gargar fagaatanii taanee daandii garaa garaa deemaa turuu keenya ni yaadatama. Egaa dhalli namaa waa inni beekuu qabu guddaa fi olaananii akkuma kaleessa yeroo kutaatti waliin barachaa ture sana dubbachaa ture sana namoonni daandii dhugaarra deemanii fi namoonni daandii dhugaarra deemanii akkamitti akka isaan milkaa'anii garaagarummaa isaa isinitti baradhaa dhaggeeffadhaa isiniin jechaa ture. Arrasuma waan ani isinitti tokkotti innis anuma fakkeenyaa fi dura yeroo isin waliin barachaa ture sana daandii dhugaa qofaan hin deemaa ture. Sababni isaas ganama gaafa gorfamne sana gaafa akaakayyuun keenya yoo yaadatu tunin mana barumsaatti yeroo boqonnaa sana taphachaa utuu hin jirru gorsa isaan gorsan sana yaadatu. Gorsi suni baay'ee maaliif jennaan kallattiidhaan fuudhee waan ani jettiin jiree fi baay'ee itti gammadeera baay'ee natti tole. Kanaaf daandii dhugaa sanarraa gaafa isaan nu gorsaa turan daandii dhugaarra deeman milkooftuu gaafa jedhamaa ture sana daandii sanarra deemee kunoo har'a carraa kana argateera sin jechuu barbaade. Kanaafiyyuu isinarra daandii dhugaa qabatanii deemuu danda'u isinirra jiraata kallattii irra jirta warri kaleessa balleessaa turtan balleessaa keessatti jirtanii daandii sanarra deemuutu nurra jiraata. Maaliif jennaan namoonni dhugaadhaan deemanii karaa dhugaa beekaa waan ta'eef. Sababni isaa namni dhugaadhaan deemu namni dhugaadhaan imalu lafanni itti kasaaru yookaas lafanni itti dadhabu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif jennaan dhugaadhaan hin kabajamu malee hin salphatamu. Kanaafiyyuu jabaattanii daandii dhugaarra deemuu danda'u isinirra jiraata. Namoonni karaa sobaan deemanii kabaja isaanii kiraayee yeroo muraasaaf kabajamanii kabaja kiraayee kabajamuu irra immoo mana kiraayee keessa jiraachuu ture filatamaa jiru. Kanaafiyyuu daandii dhugaarra akkasiin deemtanii asuma akka maqaa kootii akkasii waadaa galtanii barbaada. Kanaafiyyuu namoonni dhugaadhaan deeman akkamitti akka isaan maqaan ammoo qayyoo bitatu. Olilaalaa jiraatee. Kanaafiyyuu daandii sana qabatanii deemuu danda'u isinirra jiraata. Dhugaan immoo karaa kamiyyuu qallata malee incituu inni Oromoon jedhu ganamaa suni dhugaa sirrii. Kanaafiyyuu dhugaan gaafa dhugaadhaan hojjetan, gaafa dhugaadhaan jiraatan, gaafa dhugaan deddeebi'an dhugaan gara geebaatti nama geessa waan ta'eef. Kanaafiyyuu dhugaan maalidha? Dhugaan geeba. Dhugaan maalidha jettan? Geeba. Har'a gammachuun koo baay'ee guddaa ta'etu jiru ammas saapiraayisii adda addaa. Maal?